dubbatan hagee sagal bara 2023 buqqaatonni Oromiyaa 11 dubbisee akka jedhanitti yeroo ammaa haala ulfaataa keessa jiraachuu fi waan nyaataniif dhugan dhabuun cinatti bakka jireenyaa akka hin qabnes himatanii jiru. Hawwii Maamuun dabalatoo kana akka tanasuuf himte. Oromoonni godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa irraa sababa hongeetiin buqqaanii Lixa Oromiyaa godina Buunoo Beddellee qubsiifamanii turan rakkoo akkaan yaaddeessaaf saaxilamanii jiraachuu himan. Hagayya 9/2023 buqqaatonni Oromiyaa 11 dubbise kun akka jedhanitti yeroo ammaa haala ulfaataa keessa jiraachuu fi waan nyaataniif dhugan dhabuun cinaatti bakka jireenyaallee akka hin qabne himan. Uummanni Oromoo Harargee Bahaa fi Lixaa irraa buqqa'uun mootummaadhaan godina Buunoo Beddellee aanaa dhidheessaa qubsiifaman kun lafaa fi manni jireenyaa kan hin kennamneef ta'uu ibsuun yeroo ammaa kana sharaan hidhamee fi dukkaana keessatti roobaaf qorraan miidhaan cimaan irra gahaa jiraachuu dubbatu. Akkaataa akka jiru moo ammalee qonqoodumaa jirraa mana keessa galuu hin qabnu. Nama keenya kadhume akkatti awwaaluu dhabne namni wal awwaaluu dadhabe. Maatiin teenya qonqoodumaa jirti. Duriif mootummaan kan kaase ansa biyyummaan ture irraa haadha maatii 8ti. Takka iddoo qajeelaan nu geessine. Achi fuudhachi nu geessa achi fuudhachi nu geessa kanaan urmii fixaa jirra. Amma immoo xalayaan isaan nu kennan. Dhumtee aduun fixee roobni fixee baala mukaa walitti qabannee baala mukaa jala jirra. Yoo barandaa dhaynee bokkaa jala mataa qabanne akka sareen nu ari'anii. Buqqaatota godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu irraa buqqaafamuun Oromiyaa Lixaa godina Buunoo Beddellee aanaa dhidheessaa qubsiifamanii jiran keessaa haati ilmoo 8 qabdu kan keessatti argamtuu fi ilmaan isaanii illee rakkoolee isaan mudataa jiruun haala ulfaataa irratti argamu himuun yoo xiqqaate beela qorraa fi rooba walumaa gala da'oo fi nyaata dhabuu irraan kan ka'e guyyaatti nama 3 fi isaa ol du'aan of biraa dhabnee awwaalaa jirra jedhan. Namni kan jiru wala qalamuun dhabee kafana dhabee waan nyaatu dhabee ilmaan isaa inni dhumee manguddoon dhumaa jira. Guyyaa lama 3 4 awwaalaa jirra. Mootummaan amma waan takka illee iyyannee asii fi hanga Oromiyaatti iyyannee waan takka deebii dhabnee jirra. Lammiin Oromoo bakka jiru hundatti akkuma lammummaatti iyyaanis yaadaanis waan qabuunis nu bira dhaabbatee nu dirmachuu qabaa. Baqattoonni kun bara 1994 buqqaanii godina Harargee Bahaa irraa kan bahan yoo ta'u godina Buunoo Beddellee aanaa dhidheessaa kan qubsiifaman bara 2002 ta'uu ibsuun erga qubsiifamanii deeggarsi homaatu qaama kamiinuu akka hin taaneef himan. Yeroo ammaa haala ulfaataa keessa waan jirruuf akka sabaatti rakkoo keessa jiraachuu ni beekna garuu Oromoon bakka jirtanii nuuf birmaddaa waan dandeessaniin yaadaanis waan qabdaniin nu cinaa dhaabbadhaa jechuun sagalee isaanii karaa miidiyaa Oromiyaa 11 dabarsaniiru. Haliilla hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa Mandiidaatti raawwatanii lubbuun namaa dabruun gabaafame. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa daangessitutti haliilla raawwataniin lubbuun namoota dabruu qondaallee fi jiraattonni magaalattii himanii jiru. Darartuu Shaamii dabalatoo oduu kana akka taasisaniif himte. Haleellaa hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa Mandiidaatti raawwatanii lubbuun dabruun gabaafame. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa daangessitutti haleellaa raawwatanii lubbuun namoota dabruu qondaalaa fi jiraattonni BBCtti himan. Iddoo guyyaa dheengaddaa haleellaan itti raawwate jedhame magaalaa Mandiidaa godina Shaawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa keessatti argamtu ta'uunis ibsame. Haleellaa akka lakkoofsa biyyattii hagayya takka bara 2015 raawwatame kanaan lubbuun miseensota poolisii Oromiyaa 2 fi barataa 1 dabruu qondaalli aanichaa himanii jiru. Hidhattoonni kun nama naannoo sa'aatii 4 akka sa'a biyyattiitti gara magaalittaa seenuu kan himan qondaalli kun gochaa kana kan raawwate humna faannoo Amaaraa ofiin jedhan ta'us hime. Konkolaataadhaan toora magaalaa Danbaa irraa daangaa isaanii cabsanii gara keenya dhufan jechuudhaan itti gaafataman kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayliyyee dubbatan. Danbaan magaalaa naannoo Amaaraa aanaalee Abbichuu fi Nya'aan daangessan keessaa tokko yommuu taatu Siyaada Birii fi Waayyuu keessatti kan argamtudha jedhan. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhamuun waamaman kunneen konkolaataa fe'umsaa meeshaa 3 Dambaarraa gara magaalaa Mandiidaa akka deeman odeeffannoo qabaachuu ibsuun magaalaa osoo hin seenin konkolaataa bu'uun dhukaasa banuu isaanii obbo Abdataan himanii jiru. Dhukaasaa dhufanii waajjira poolisii seenanii meeshaa hiikkachuuf yaalii taasisanillee yaalii taasisanti akka hin milkaa'iniis ibsan. Kaayyoon hidhattoonni kunneen magaalaa Mandiidaa itti seenuu danda'an magaalicha qaxxaamuruun gara magaalota naannoo Amaaraa birootti ce'uuf ta'us obbo Abdataan itti dabaluun. Ortodoksii Tawaahidoo Sinodosii Oromiyaa 32 ta'an waraana mootummaatiin hidhamanii dararamaa jiraachuun dhagahame. Mirgi afaan kennan waaqeffachuu nuuf haa kabajamu jechuudhaan qofa dararaa cimaadhaaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni naannichaa himanii jiru. Ayyaanta Abdii dabalasaa qabdi. Naannolee Oromiyaa garagaraatti gaafii mirga afaan ofiitiin amantii ofii geggeeffachuuf dhiyaate hordofee abbootiin amantaa fi hordoftoonni amantichaa hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan hagayya 7 bara 2023 godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti sababa mormii hordoftoonni amantichaa gaafii afaan Oromootiin tajaajilamuuf dhiyeessanii fi labsii abbaan Daani'el uummanni akka afaan Oromootiin hin tajaajilamne dabarse irratti mormii geggeessaa turaniiru. Guyyaa kanatti uummata mirga ofiitiif falmachuuf harka qullaayaa irratti waraanni mootummaa reebicha hamaa geggeessuun miidhaan cimaan uummata irra gahuun himameera. Dabalataanis hordoftoota amantichaa fi abbootii amantaa 32 ol ta'an hidhatti guuranii dararaa jiraachuun himameera.
Amantoota mormii kaasuun hidhaman kanneen keessaas Qomoos Abbaa Yesuus, Luba Israa'el Taammane, Luba Gammachiis Godaanaa, Luba Qananii Lammeessaa, Mulugeetaa Seifuu, Lammeessaa Guddatoo, Habtaamuu Bantii, Mogos Gandaa fi Magarsaa Waaqbulchoo akka keessatti argaman himameera. Amantoonni kunniinis mirgi afaan kennaan waaqeffachuu nuuf haa kabajamu jechuudhaan qofa dararaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu komataniiru. Dabalataanis Abbaa Daani'el isa afaan Amaaraatiin tajaajilamuu qabdu jedhu mormanii Abbaa Gabri'eeliin geggeeffamuu akka barbaadan jiraattonni magaalaa Gimbii himaniiru. Hordoftoonni amantichaa naannichatti argaman luboota lallabdoota abbootii biyyaa fi abbootiin gadaa mana hidhaatti guuramanii dararamaa jiran akka hiikamaniif qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanis hanga ammaatti furmaanni akka hin kennaminiif himaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti tajaajilli elektirikii ji'oota lama oliif baduu isaa jiraattonni komatan. Hawaasni magaalattii kanaan dura sababa ifaan addaan ciccitaa tureef rakkachaa jiraachuu himuudhaan rakkoon kun akka furamuuf waggoota 3 oliif qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanis deebii kan hin argatin ta'uu dubbatanii jiru. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa gama isaaniin tajaajilli humna ibsaa magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee kennaa jiru quubsaa akka hin taane ibsuudhaan gaaffiin uummataa deebii akka argatuuf qaama dhimma ilaallatu waliin dubbanne sadarkaa waadaa galuu malee raawwiin mul'ate hanga ammaatti waan hin jirreef rakkoo hawaas dinagdee cimaadhaaf hawaasni saaxilamee jiraachuu dubbatan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa midhaan nyaataa ji'oota faddaan kutee ture yaaliidhaaf deebisee eegaluu beeksise. Dhaabbatichi ji'oota lamaan dura sababa deeggarsi midhaan nyaataa warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin karaa biraatti dabarfamaa jira jechuudhaan dhiyeessii kana kan addaan kute ta'uun ni yaadatama. Daraartuu Shaamii dabalsaa qabdi. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa midhaan nyaataa ji'ootaaf addaan kutee ture yaaliif deebisee eegaluu beeksise. Dhaabbatichi ji'oota lamaan dura sababa deeggarsi midhaanii warra isaan barbaachisu bira osoo hin gahin gara biraa dabarfamaa jira jedhuun dhiyeessii kana addaan kutee ture. Amma dhaabbaticha jalatti kan hojjetu sagantaa nyaata addunyaa dhiyeessii deeggarsaa kana naannoo tokko keessatti deebisee akka eegalu ibse. Dhaabbatichi akka jedhutti naannoo Tigraay kan sababa waraanaa hamaa waggaa lamaaf gaggeeffameen hedduu miidhamtetti deeggarsa akka itti fufu beeksisee jira. Gabaasaalee midhaan gargaarsaa warra isaan barbaachisan bira osoo hin gahin faayidaa dhuunfaaf gara biraa dabarfamaa jira jedhu bahuu hordofee dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaan Itoophiyaas dhiyeessii itti fufuuf sirna to'annoo addaa diriirsaa turan. Sagantaan nyaata addunyaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen sirna to'annoo haaraa kana jalatti dhiyeessii guddaa naannoo Tigraayiif barbaachisu eegaluu isaa beeksise. Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamanii jiru. Tibbuma sagantaan nyaata addunyaa Itoophiyaa keessatti midhaan nyaataa dhiyeessuu dhaabu hojii wal fakkaataa irratti kan hirmaatu dhaabbanni gargaarsa USAIDnis dhiyeessii taasisaa ture addaan kutuu ibse. Dhaabbatichi ibsa guyyaa kaleessaa gaazexeessitootaaf kenneen hojii deeggarsa midhaanii Itoophiyaa keessatti raabsuu deebisee eegaluuf karoora akka hin qabne beeksise. Mootummaan Ameerikaa karaa dhaabbata gargaarsa isaa USAID'n jalqaba ji'a waxabajjii deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaaf kennaa ture addaan kutuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Akka sababaatti kan dhiyeesse mootummaan Ameerikaa deeggarsi nyaataa kennamaa ture osoo uummata ergameef bira hin gahin gara biraa darbaa akka ture qorannoon bira ga'uu hordofee gargaarsicha dhaabuus hime. Gabaasa kana hordofee akka lakkoofsa biyyattiitti caamsaa 2015 dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP Itoophiyaatti deeggarsi nyaanni hangi isa guddaa ta'e kaayyoo hin malleef ooleera jechuun deeggarsa nyaataa biyyattiitti taasisu addaan kutuu beeksisee ture. Itoophiyaatti sababa waraana kaaba biyyattiitti waggaa 2 oliif gaggeeffamaa turee fi gogiinsa hamaa mudateen namoonni miiliyoona 20 ta'an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbileen garaagaraa ibsaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa tarkaanfii fudhatameen magaalota hedduutti nagaan bu'aa jiraachuu ibse. Mootummaan naannichaa ibsa kibxata kaleessa galgala baaseen hidhattoonni faannoo humnoota mootummaan lolaa jiran finxaaliyyii fi garee aangoo dheebotan jechuun ibsee jira. Gammachiis Magarsaa guutuusaa qaba. Mootummaan naannoo Amaaraa tarkaanfii gara humnoota mootummaatiin fudhatamaa jiruun magaalonni rakkoo nageenyaa keessatti mudate gara nagaaf tasgabbiitti deebi'aa jiru jedhe. Mootummaan naannichaa ibsa kibxata kaleessaa galgala baaseen hidhattoonni faannoo humnoota mootummaa lolaa jiran finxaaliyyii garee aangoo dheebatan jechuudhaan ibsee jira. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa okkara naannicha keessa jiru to'achuu fudhachaa jiruun magaalonni hedduun gara nagaatti deebi'aa kan jiran ta'us ibsee jira. Naannoon Amaaraa baatiiwwan muraasa darbaniif rakkoo nageenyaa mudatee ture hammaachuudhaan torban darbee labsiin yeroo muddamaan labsamee turuunis ni yaadatama. Guyyoota muraasa darbanis magaalota guddoo naannichaa Baahir Daar dabalatee magaalota naannichaa birootti humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti walitti bu'iinsi itti fufee jira. Naannoon Amaaraa ibsa kibxata kaleessaa baaseen sochiin hidhattoota faannoo magaalota naannichaa keessa jiran bu'uura kan godhatedha jechuudhaanis ibsee jira. Kaayyoon isaas mootummaan naannichaa fonqolchuudhaan mootummaa federaalaa raasuudha jechuudhaan ajajaan waliigala labsii yeroo muddamaa ibsee ture. Gondar, Laalibalaa fi Dabra Biraanitti gaafa kibxataarraa eegalee walitti bu'iinsi mudachuu BBC'n maddeen garaagaraa irraa odeeffatee jira. Mootummaan naannichaa ibsa kaleessa galgala baaseen humna mootummaa morkatee meeshaa waraanaan loluu irratti mootummaan dirqama seera kabachiisuu fudhachuu kan eegale ta'us ibsee jira.
Akkaataa kanaan Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, Shawaa Kaabaa, Dabra Birhaan, Kaabaa fi Kibba Gondaritti hawaasni jireenya idilee isaatti deebi'ee kan jiru ta'us ibsee jira. Dabaluunis magaalota Baahir Daarii fi Gondar hidhattoota irraa bilisa gochuutiif wixata galgalarraa eegalee tarkaanfii fudhatamaa kan jiru ta'uunis ibsamee jira. Jiraattonni Baahir Daarii fi Gondar BBC'n kibxata kaleessaa dubbisee akka jedhanitti wixata waaree booddeerraa eegalee sagaleen dhukaasa guddaa kan dhaga'amu ta'uu himanii jiru. Walitti bu'iinsi naannicha keessa mudataa jiru lubbuu lammiilee nagaa akka galaafataa jiru BBC'n ogeeyyii hospitaala magaalaa Baahir Daar jiran irraa odeeffatee jira. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaa akka furamu qaamoleen garaagaraa waamicha dhiyeessaa jiru. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Boolaa Tinuubuu qeeqa gidduu seenummaa Niijer irratti ka'eef deebii kennan. Boolaa Tinuubuu fonqolcha mootummaa ji'a dabre biyya lixa Afrikaa Niijer keessatti raawwatameen wal qabate gidduu seenummaa waraanaa ta'uu danda'u qorachuudhaaf murteessuu isaanii irraa qeeqa ka'eef deebii kennanii jiru. Dabalatni oduu kana akka taasisaniif dhiyaata. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Boolaa Tinuubuu qeeqa gidduu seenummaa Niijer irratti ka'eef deebii kennan. Boolaa Tinuubuu fonqolcha mootummaa ji'a dabre biyya lixa Afrikaa Niijer keessatti raawwatameen wal qabate gidduu seenummaa waraanaa ta'uu danda'u qorachuudhaaf murteessuu isaanii irratti qeeqa ka'eef deebii kennanii jiru. Pireezidaanticha kanatti murteen xumuraa hooggantoota fonqolchaa waraanaa Niijer keessatti raawwatan aangoo irraa bu'anii pireezidaantiin duraanii aangootti deebisuun murtee garee mootummaa ECOWAS malee murtee pireezidaantii Naayijeeriyaa akka hin taane cimsanii dubbatanii jiru. Kun kan ta'e yeroo ammaa dura taa'aa ECOWAS kan ta'an pireezidaantii Tinuubuun Niijer keessatti gidduu seenummaa waraanaa gaafatan jedhamanii qeeqamaa yeroo jiranitti. Dubbimaa mootummaa Naayijeeriyaa akka jedhanitti aangoo fi murteen ECOWAS kenne kan ejjennoo ECOWAS ta'uu isaa ifatti beekuun barbaachisaa akka ta'e ibsanii jiru. Ibsa dubbimaan kun baasan qoqqobbiin mallaqaa Niijer irratti kaa'ame kan murteesse ECOWAS akka ta'es dubbatanii jiru. ECOWAS murtii dippiloomaasii fi marii siyaasaa pireezidaantii Niijer kan seeraan filataman Mohammad Bazoom aangootti deebisuu akka barbaadus ibsee ture. Waldhabdee jiru waraanan gidduu seenuun filannoo isa dhumaa ta'as jedheera. Kunis kan ta'u qondaalonni humnaan aangoo qabatan yaada dhiyaate fudhachuu didanii yoo kan itti fufan akka ta'es himee jira. Yeroon xumuraa ECOWAS kaa'e sanbata guddaa dabre erga xumurameen booda hooggantoonni biyyoota ECOWAS kamisa magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Abujaatti kan wal ga'an yoo ta'u mariin isaanis sarara tarkaanfii itti aanu irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Murteen ECOWAS kun Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin deeggaramee jira. Niijer albuuda yuuraaneemii addunyaan qabdu. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu.